Keellaawwan fayyaa bara 1997 irraa eegalee gandoota baadiyyaa keessatti hojjetamee tajaajila kennaa ture uummata 5,000 caalleef akkasumas ganda tokko qofaaf ture. Isumayyuu dhukkuba ittisuu irratti kan xiyyeeffatee fi ekstenshinii fayyaa tokko yookiin lama caalleen hojjetamaa ture. Yeroo har'aa keellaawwan fayyaa bu'uuraa fi keellaawwan fayyaa waliigalaa ta'uudhaan gandoota 5 hanga 10 walitti fiduudhaan tajaajila buufanni fayyaa kennu keellaa fayyaa waliigalaa keessatti dhaabuun qe'ee hawaasaatti tajaajila guutuu kennaafii jira. Obbo Abiyyuu Taaddasaa waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaatti qindeessaa sagantaa ekstenshinii fayyaati. Keellaa fayyaan bara 1997 eegaleetu keellaa fayyaa kan inni murtaa'ee jiru uummata 5,000 qofaa ekstenshinii 2 fi ganda tokko qofaatiif kan murtaa'ee hojjetamaa ture. Sana keessatti immoo paakeejota yeroo jalqabaa 16 hojjetamaa ture, amma yeroo 18 gaheetu kan inni hojjetamaa ture. Amma immoo yeroo ammaa roodmaappii haaraa uumuudhaan sagantaa ekstenshinii fayyaa kana guddisuu irratti mootummaan kan xiyyeeffatee hojjechaa jiru. Inni immoo keellaa fayyaa isa duraanii ekstenshinii 2 kutaa 2 hojjetamaa ture suni dhukkuba ittisuu irratti hojjetamaa ture sun immoo amma gara yaaliitti darbee ogeessa biraallee dabalatee midwaayifarii dabalatee heelzobsaraa fi laaboraatoorii faarmaasii qabaate uummanni tajaajila isaa gandoota tokkorra darbe ganda 3 tokko walitti fiddee keellaa fayyaa waliigalaa kan akkasii qe'ee masaatti otoo ambulaansiin barbaadin miilaan deemee iddoo bulteetuun barbaadin deemee naannoo masaarratti tuqqarshii takka illee hin baasiin akka inni yaalii fi tajaajila argatudha kan nama hojjetamaa jiru jechuudha. Anaadaa keellaa fayyaa waliigalaa Karfeetti qaamaan argamne hawaasni akkaataa kamiin akka itti tajaajilamaa jiru ilaallee jirra. Qe'eedhuma isaatti hawaasa tajaajilamuu dhufan argine kaleessa otoo keellaan fayyaa waliigalaa kun addanattiin hin ijaaramiin dura deessuun lafa fagoo irraa sa'aatii dheeraa baatamte gara magaalaa Bishooftuu fi magaalaa Hiddiitti geeffamaa akka turte himuun isumayyuu baay'een isaanii karaa irratti lubbuun isaanii darbaa akka ture himanii yeroo har'aa garuu qe'ee keenyatti tajaajila akka kana argachuun nuuf carraa guddaadha jedhan haadholiinii fi abboonni dubbisne. Duraan baay'ee fageenya deemnaa deeyitiidhaa karaatti illee kan deenyee mana yaala ga'uu dadhabnee karaatti illee kan himannoo jennu ta'a amma immoo hedduma kanatti daandiin illee nu tolfame dilliin illee nu tolfame karaa dhiyootti kunoo dhiyootti deeyaa wanni tokko miidhaan tokko duraan ga'e deenyee baxaa middas namadha baay'ee gaariidha. Ani zeen ishii da'u jechuudha. Haadha ishiidha haadha. Cimintiin naqabee torban tokkoon ciniinsifadha. Halkanii guyyaa hakimiin hin jiru, homtuun jiru, wanni tokko hin jiru, aduun torban guutuu muka walitti xaxanii koottaa irra godhaadha. Ani hoggaa gadi na baasan ani haati tiyyas diddee haa micoon tiyya nyaata aduuti karaatti ol deebisanii akkanatti wanni akkanaa dhufee hoo jedha ayi hin qabanna kan jenne tokko nutti dhagaamee jira. Ayi amma dhibeen keenya dheeratu kan jenne hin jira. Waan immoo giddeen qabu satat jennee nuu dhufe galatoomne shaggaa nuu ta'e ililchaan dhufne yoo as geenyu manatti galee qursii minamina waggaa hunda finnee waggaa dhufnu deechaa akkamtu qulla jettee na eegdee gadi jedhee tan lafa kana gungadhe akka namaatitti jechaadha. Keellaan fayyaan kun hoo ijaaramu jiraatu mandara kanaati. Hojiin kunis waggaa hojjetamu baay'ee wajjumaan hordofaatuma deeggarsa gurguddaatis gochaa turre. Garuu haa ta'u malee egaa kiliinikii fayyaa kun agasittiin ijaarame bu'aa guddaadha kan argachaa turre. Maaliif tanaan dura magaalaa Hiddiitti iyyuu kan asii deddeebinee ta'u kan fayyadamaa jirru, eeyyaalamaa jirru. Yaa'u amma sa'aatii 6 akka ittiin deemsisaa magaalaa Hiddii amma guutaan magaalaa Bishooftuu ta'eera. Hoosangaa achitti konkolaataadhaaf baajaajiidhaaf hin baasna dhaqaa galaa hin kaffallaa. Ammaaf garuu hoo wanni tokko kan dhibamne dhufneetuma asumatti ijoollee teenya sokkaatee asumatti yaalamti. Dubartiin ulfaati illee asumatti itti fayyadamaa yaalamaa kan turte asuma eegumaa keellaa fayyaa kun egaa ijaarame asitti bu'aa guddaadha kan argachaa jirru. Mukarra godhannee amma bakka gaariin jiru dur gaarii jira baajaajiin hin jiru makiinaan hin jiru amma achi ga'utti mukarratti baannee deemnee katamaa keessatti dabra zayitiitti illee ijoolleen tiyyallee ijoon tiyya takka faanta achitti naadeeche kana hunda abasaa kana hunda arginee abasaa kana hunda keechaa nu baasee har'a kinoo bakka kanaan nu ga'ee alami nullee narra duune homtuu qirnu ijoolleen teenya alamii nu argitee. Daa'imni teenya karaatti baay'ee miidhamtee inda libbii keenya wanna baajaajiin argannu gaariin argannu amma misgaana isaan badini kunoo karra keessatti nu dhaabbate amma kaleecha handaaf taashiin dhibamnaaf innee dhufne
bakkumatti dasitaadhaan kunoo misgaana isaan madiin. Keellaan fayyaa waliigalaa kun keellaa fayyaa waliigalaa Girmii jedhama. Aanaa Gimbichuutti argama. Keellaan fayyaa waliigalaa kun erga tajaajila kennuu eegalee rakkoo hawaasaa duraan ture bal'inaan fure akka jiru hawaasni ibsanii jiru. Caffeetti fayyadamaa irra jira. Caffee sa'a tokko oofsisa. Amma immoo lafa dhiyeenyatti daqiiqaa 30 oofsisa. Shaggaa nuu ta'e jechuudha. Amma jijjiirama baay'ee agarsiiseera jechuudha. Hojii keenyarraa fagaannee wanna dhibee bakka baay'isee xinnoo dhibee wannoo jedhe oo dabarre malee wanna dhibee qal'aadhaa asitti xaxaqamaa jirra jechuudha. Asitti manni yaalaa nu banamu keenyaaf dallaa jalatti dasneedha. Duraan caffee deemna yoo baajaajiin dhabame lukaan deemna amma asumaan asitti baane dalluma jalatti waraannan. Kanuma kittibaata akkana malee homtuun jiru akkatti qorichi minaamni seenee immoo dooftoriin seenee kan nama tajaajilu hin jiru kaa dhukkubsata. Amma qufaan nama qabu ara mataan nama dhukkubu kaanetuma dhufnaa tajaajilamneetuma galagala. Ogeessi keellaa fayyaa waliigalaa Girmii irraa yaada kenne akka jedhetti keellaan fayyaa kun yeroo gabaabaa keessatti tajaajila kennuu kan eegale ta'ullee rakkoo hawaasaa furaa jira. Haa ta'uuti rakkoo humna namaa, rakkoo bishaanii fi ibsaa qabna jechuun ibsa. Hanqinoonni adda addaa gufuun itti jiru jechuudha. Hojii kan akka hin hojjenne. Fakkeenyaaf amma hanqinni humna namaa, hanqinni bishaanii ibsaa as keessa baay'ee nu rakkisaa jira. Haa ta'u malee nu isa dandamannee hojii keenya hojjechaa jirra jechuudha. Ogeessii fi qindeessaan keellaa fayyaa waliigalaa Karfee irraa yaada kenne tokko akka ibsutti hawaasni tajaajila isaaniif kennamaa jirutti gammadoo ta'uu ibsuun hanqinni kutaalee fi ogeessotaa akkasumas keellichi dallaa isaaf malu hin qabu jechuun komii kaasee jira. Hundaa immoo wanti rakkisaa ta'e yoo istaandaardii keellaa fayyaa waliigalaatiin kutaaleen jiran gahaa miti tajaajilaaf jechuudha. Garuu miidhaayifarilleen tokko ogeessonni keessattuu naannoo yaala deddeebii irratti xiqqoo hanqina hin qabna jechuudha. Dhimma dallaa kana tanaan durallee hirmaannaa uummataatiin dalloomni kun kan ijaarame inni mootiyyuu istaandaardii mana kanaa waliin xiqqoo isii ulfaataadha. Ammallee wanti karoorfachaa jirru hirmaannaa uummataatiin isa kana suphisiisuudha. Inni kun mootiyyuu xiqqoo dalloomni sadarkaa isaa eeggate yoo jiraate bareeda. Obbo Biraanuu Mitikkuu itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Gimbichuuti. Keellaawwan fayyaa waliigalaa akka aanaatti 2 qabnu keessaa tokko hojii jalqabeera. Rakkoo bulchiinsa gaarii gama kanaan mul'atuu fi gaaffii uummata bal'aa yeroo dheeraaf ture deebisee jira jedhan. Gaaffii uummata bal'aa yeroo dheeraadhaaf ture. Rakkoo bulchiinsa gaarii waajjira fayyaallee ta'eeti kan inni kaa'aa ture. Sun deebii akka argatu ta'eera jechuudha. Keessattuu bakki nuti ammatti dhaabbannee haasa'aa kun keellaan dhaloota lammaffaa kun magaalaa Caffee Donsaadhaa fi buufata fayyaa Doobbii gidduu seentariidha. Giddu galeessaa jechuudha. Namni asii ka'ee Caffee Donsaa deemuur as filata. Namni asii ka'ee Doobbii dhaquur as filata jechuudha. Kanaaf giddu galeessa waan ta'eef wantoota xixiqqoodhaaf wantoota talaalliiwwan xixiqqoodhaaf asii ka'ee Caffee deemuu asii ka'ee Doobbii deemuurra baasiif isaan saaxilu rakkoo geejjibaaf isaan saaxilu wantoota hedduudhaaf furmaata waan isaaniif kennuufi uummanni asii baay'ee gammachuu guddaa qaba. Obbo Gammachuu Taaffasaa itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Lumeeti. Bajanni keellaan fayyaa waliigalaa kun ittiin hojjetamaa jiru birrii miiliyoona 22.2 yoo ta'u tajaajila fayyaa guutus ni kennaa jedhan. Kanaanis keellaan fayyaa kun turtii ji'a tokko hin caalle keessatti xumuramee hojii akka jalqabus ibsanii jiru. Kaatuma kanaan keellaan fayyaa waliigalaa kun ganda biiqaa keessatti kan argamu kan isheetiifitti jedhamee gadi bu'ee hojiin kun bajanni waan kana qabnee ittiin hojjennu dhugaa dubbachuuf sadarkaa aanaatti piroojeektii gurguddaa akkasii kanaan dura hojjetamaan turre jechuudha. Piroojeektii xiqqaadha kan hojjetamaa ture miliyoona 9 miliyoona 6 miliyoona 7 kan hojjetamaa ture jechuudha. Bara kana garuu aanaanis xiyyeeffannootti kennuudhaan bajeta aanaa qofaan naannoo miliyoona 22.2 piroojeektiin kun kan hojjetamaa jiru jechuudha. Tajaajila fayyaa haadholiif daa'immanii guutummaa isaa hin qaba. Tajaajila deddeebi'anii yaaluu guutummaa isaa hin qaba. Hojjetaanis immoo hojjetaadhaafis immoo hojjetaan bakka hojii isaa taa'ee tasgabbaa'ee hojii gaarii akka hojjechuu danda'u mana hojjetaallee of keessaa qaba. Paakeejii guutuu sadarkaa dhaabbilee fayyaa bu'uuraa yookaan buufataalee fayyaa kan jedhaman sanatti kennuun danda'amu keellaa fayyaa waliigalaa kana keessatti kennuun hin danda'ama jechuudha. Aadde Burtukaan Abbiree itti gaafatamtuu waajjira fayyaa aanaa Aadaati. Akka aanaa Aadaatti keellaawwan fayyaa waliigalaa 3 ijaaramaa jiran keessaa tokko hojii eegaleera. Haa ta'uutii hanqinoonni hawaasni kaasan sirriidha jechuun ibsiteetti. Aanaa keenyatti keellaan fayyaa dhaloota lammaffaa kan jennu ammaa fi kan hojii jalqabe tokko akka waliigalatti garuu ijaarsarra kan jiran amma xumurarra kan qaqqabe yookiin kan ga'e tokko immoo ijaarsa barana eegallee jira. Akka waliigalatti 3 qabnaa jechaadha fuulduraaf ammaaf kan hojii keessa jirruu fi
kan uummanni keenya tajaajilaan argachaa jiru keellaa fayyaa karfee amma ilaaltanii kan dhuftan. Garuu waggaa bara kana keessatti immoo xumuramee karaa hojiittis seenamuu danda'amanii kan akka keenyattis irratti karoorfannee kan hojjechaa jiru keessa kan katabaatis yeroo dhiyootti hojiin eegala. Kan keellaa fayyaa waliigalaa immoo kan Gobasaa irratti karoora bara 2016 keessatti xumuruudhaaf karoorfamee ijaarsi isaa eegalamee jira jechuudha. Obbo Taaddasaa Bajigaa bulchaa aanaa Adaati rakkoo daandii fi dallaa keellaa fayyaa waliigalaa karfee irratti ka'eef wayita deebii laatan akkas jedhan. Daandiidhaan wal qabatee kiiloomeetira baay'ees miti san dafnee uummatuma naannoo sana hirmaachisuudhaan carraa jiru fayyadamnee dafnee suphinee kan xumurru ta'a. Kan dallaatiinis wal qabatee akkaataa saniitiin yoo tare caasaa dubbistanii raattan ta'e caasaa wajjin illee dhimma dallaa sanaa mari'achaa turre kan sanarra darbe immoo bajetas itti qabnee uummata hirmaachifnee dallaa isaaf malu hin xumurraa hin hojjannaa kan jedhu sanii hin qabnaa jechuudha. Kan akka ganda karfee irratti neetworkiin rakkisaa qaamolee ilaallatu wajjin hin sirreeffamaa kan jedhu san abdii hin qabnaa jechuudha yeroo dhiyootitti. Obbo Abbabaa Maammoo itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Shawaa Bahaati. Keellaawwan fayyaa waliigalaa fi bu'uuraa akka inisheetiviitti qabamee kan ijaaramaa jiruu fi hawaasni otoo hojii isaa dhiisee yookiin yeroo isaa hin qisaasessin qe'ee isaatti tajaajila fayyaa guutuu ta'e akka argatuu fi keessattuu du'aatiin haadholii fi daa'immanii guutummaan guututti akka hafuuf xiyyeeffannoon akka godinaatti hojjetamaa jira jedhan. Tajaajila haadholii fi daa'immanii keessattuu hir'isuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhamee keelloonni fayyaa kun amma ijaaramaa jirani. Keellaawwan kana yoo ilaallu inisheetivii guddaadha. Akka mootummaattis akka naannoo keenyattis hojjetamaa kan jiru keelloowwan kun maallaqa guddaan ijaaramanii maallaqa guddaa ijaaraman kun keessattuu yoo ilaallu keella fayyaa tokko kan waliigalaa gara miliyoona 28ti kan bu'uura immoo gara miliyoona 18 ijaarama. Kana yoo ilaallu bara dabreerraa kaasnee haga ammaatitti keellota fayyaa bu'uuratii fi waliigalaa bara dabree bara duraa mootummaa federaalaatiin baajanni kenname. Aanaa Gimbichuutii fi aanaa Adaa irratti ijaarame itti aansee garuu aanaan ofiisaatiif yeroo ammaa kana baran gaddaa keellota fayyaa waliigalaati bu'uura 6 barana 7 waliigalaa keellota fayyaa kana almost yeroo ammaa kana kan xumuramanii tajaajila 4 eegalanii jiranii yeroo gabaabaa keessatti immoo keellonni fayyaa 6 ji'a majjii kanarratti tajaajila meeshaa yaalatii fi wantoonni barbaachisaa humni namaa yoo guute tajaajila eegalan jechuudha. Keellaawwan fayyaa waliigalaa fi bu'uuraa ijaaraman kunneen meeshaan isaan barbaachisuu fi bu'uuraalee misoomaa isaan barbaachisu guutummaan guutuutti guutuudhaan hawaasa fayya qabeessaa fi oomishaaf oomishtummaa keessatti iddoo olaanaa qabu horachuuf xiyyeeffannoon gara fuulduraattis ni hojjetama jedhamee jira.